Welcome back to CK Masterclass. Today we are continuing our sessions History Grade 12, Unit 3, Socio-Economic and Political Development in Ethiopia as the mid of 19th century to the 1941. We are going to be discussing this. Arra baga walidee binnen sinin jedha CK kun miidiyaa keessan CK Masterclass dha. Afaan Oromoo afaan saba guddaan boqonnaa 3 History kutaa 12 Social sirna hawaasummaa akkasuma dinagdee fi sirna guddina siyaasaa Itoophiyaa keessatti galmaa'e jaarraa 19 haga bara 1941tti kan galmaa'e ilaaluudhaaf deemna jechuudha. An CK Master Class dha. Kun history kutaa 12 Master Class. We are going to be discussing the main concept as well as the main issue, the main important concept that may be coming on the exams. We're going to be discussing it. Don't worry about very much. I'm here to assist any kind of advice you need in order to passing the entrance exam. So don't be don't worry very much. But you must be study hard than study smart. If you want to be passing the entrance exams, you must be study smart, not study hard. Study hard is important, but study smart is more important than study hard. So, the entrance qormaata darbuu yoo bakka barbaadante barumsa keessan sirrii dubbisuudhaan study smart gootanii kan dubbistan yoo ta'e qormaata darbuun salphaan isin jedha. Kara barumsa keenya dabarra. Introduction sense barumsa kanarra kan eegallu ta'a. History kutaa 12 kun this unit discussing the main historical development in Ethiopia. Boqonnaan kun guddina sirna siyaasaa yookaan sirna seenaa guddina Itoophiyaa keessattii fi akkasuma baha Afrikaa keessatti galmaa'e bara 1855. This means according to the Ethiopian history 1855 means when after the battle of Drazge bara 1855 jechuun yeroo mootiin Teediroos zamana masaafintiin itti dhumatee yookaan dirree waraanaa Drazge jedhamutti Dajjaazmaach Gushuu of Tigraay injifachuudhaan karaa aangootti itti dhufe irraa kaasee haga bara 1941 itti kan ilaallu ta'a jechuudha. Saniif as keessatti guddina hawaasummaa fi akkasuma seenaa siyaasa hawaasni Itoophiyaa qabu bara kana jidduutti ilaallaa jechuudha. Bara 1855 jechuun yeroo impaayerri Itoophiyaa bifa haaraan biyya Itoophiyaa jedhamtu kana ijaaruudhaan Emperor Teediroos or King mootummaan Teediroos jedhamu yeroo itti start godhe jechuudha. So bara itti crucially bara haalan seenaa Itoophiyaa keessatti barbaachisaa ture jechuudha. And this unit includes long distance trade, the people's interactions in 19th centuries, the power rivalry and the consolidations of central governments. Boqonnaan kun kan inni keessatti qabatu ammas itti dabalataani daldala yookaan daldala long distance trade jechuun daldala karaa dheeraa hawaasni kun biyya takkarraa karaa biyyatti naannoo takkarraa karaa naannoo takkatti karaa dheeraa deemee taasisaa turee fi akkasuma walitti dhufeenya hawaasaa jaarraa 19ffaa keessaa tokko jechuudha. Akkasuma mootummoonni Itoophiyaa keessatti power rivalry aangoodhaaf wal dorgomuun mootummoonni taasisan akkamitti ibsama akkamitti ilaaluuf deemna kan jedhullee boqonnaan kun kan keessatti qabate jechuudha. Enda the consolidating the central power mootummaa giddu galeessaa jabeessuudhaaf mootummoonni Itoophiyaa taraan dhufan for example Teediroos, Yohaannis na mootummoonni xiqqoon jidduu kana jiran akkuma ta'anitti Minilik isaan kun akkamitti mootummaa giddu galeessaa cimsuudhaaf tarsiimoon isaan baafatan maali akkamitti kan jiru bara 1855 haga bara 1913 means yeroo itti Emperor yookaan bara 1913 jechuun yeroo itti Liji Iyyaasuun du'u yookaan Liji Iyyaasuun itti aangoo qabatu jechuudha. Du'u osoo hin ta'in yeroo itti aangoo qabatu yeroo Emperor Minilik itti du'u kan ilaallu ta'a jechuudha. The shifting of the political center from northern to Shawa. Akkasuma teessoon siyaasaa kaaba shawarraa yookaan giddugala shawaa ammaa naannoo Oromiyaa kanneen akka Bishooftuu
dabalatee shawaa kaabaa naannoo Amaaraas kan tuqu ni jira. Kara sanirraa akkamitti karaa Noorzerin irraa karaa shawaatti akkamitti shifti godhee kan jedhu ni ilaallaa jechuudha. And the territorial expansions in the external relationship challenges, threats, and the victory of Adwa are the issue going to be treated in this unit. Boqonnaa kana keessatti dabalataan babal'ifannaa daangaa kan mootonni taasisan hariiroo alaa dhiibbawwan yookaan chaalenjii fi doorsisni adda addaa biyyoota alaarraa isa mootummaa Impaayera Itoophiyaa qunnamaa kan ture akkasuma injifannoon Adawaa kaayyoo guddaa nuti boqonnaa kana ilaaluuf deemnu jechuudha. In addition, the religious doctrines controversies within Ethiopian Orthodox Church, the birth of Eritrea as Italian colony, and the birth of Djibouti as a French colony, and the power struggle among the ruling elites 1906 up to 1936. Akkasuma kan nuti ilaaluuf deemnu boqonnaa 3 istirii kutaa 12 kana keessatti dabalataan yookaan religious doctrine dhimma amantii irratti wal dhabdee amantii Itoophiyaa keessatti akkasuma ortodoksiin Itoophiyaa yookaan amantiin kiristaanaa ortodoksiin akkamitti Itoophiyaa keessatti guddina akkamii agarsiise haala kamiin akkatti state religion amantaa mootummaan leellisu. For example, in 1955 constitutions article heera mootummaa Itoophiyaa bara 1955 irratti barreeffame irratti maal jedha? Ethiopian Orthodox Churchin akka state religion biyya kanaa ture ibsaa jechuudha. Yookaan amantaa biyya kana keessatti mootummaan recognition kenneef ibsaa jechuudha. Well, akkasuma Eertiraan kolonii Xaaliyaan taatee akkamitti haala jiruun itti fufuu dandeesse? Akkasuma Djibouti yoo haala akkamiitiin kolonii Faransaay ta'uu dandeesse kan jedhu ni ilaallaa jechuudha. The power struggles among ruling elites. Akkasuma aangoo irratti wal loluun ilmaan mootii kan bara 19 Duwwaa 6 kana jechuun yeroo abbaan Rastafarii Mokonnon abbaan Haile Sillaasee jechuudha yeroo du'e yeroo itti haalan power struggle eliting ruling yeroo eenyuutu aangoo qabataa fi hin qabattan kan jedhu irratti wal lolaa turan yeroo san kan agarsiisu yeroo sanitti waan ta'e bara 19 Duwwaa 6 haga bara 1936 kan jiru ibsaa jechuudha. Well, akkasuma Italian aggressions on Ethiopia and the patriotic resistance will be addressed in this topic. Akkasuma jibbi Xaaliyaaniin Itoophiyaa irratti jibbi akkasuma humnaan biyya Itoophiyaa jedhamtu qabachuudhaaf akkasuma gootonni Itoophiyaa ittisa akka Xaaliyaanii biyya sana hin qabanne kan jedhu boqonnaa kana keessatti ni tu'inaa jechuudha. Well, learning outcome Kenya at the end of this unit analyzing the rivalry and the consolidations of central authorities and the unifications of Ethiopian state. Boqonnaa kana yookaan unity kana geeffinne wal dorgommii fi mootummaa giddu galeessaa cimsuu irratti mootumni Itoophiyaa durii akkamitti Itoophiyaa isteetiiwwan adda addaa zamana masaafinti irraa akkamitti biyya Itoophiyaa jedhamtan hundeessuu danda'aman kan jedhu laffaatii isaaniitiif taatee achi keessatti taatudha kan ilaallu ta'a jechuudha. And explaining the great struggles and the survivals of Ethiopian independence. Akkasuma qabsoo guddaa uummanni Itoophiyaa godhe akkasuma osoo hin koloneeffatamin turuudhaaf Itoophiyaan birmadummaa amma qabdu kana haala kamiin tursiifatuu dandeesse kan ilaallu ta'a jechuudha. The appreciating the Ethiopian people's sacrifice. Akkasuma wareegama jaalalli biyyaa uummanni Itoophiyaa qabu dinqisiifanna. For the cause of independence and the sovereign. Sababa biyyi teenya if dandeessee turuu qabdi. Akkasuma birmadummaa mataa ishee qabattee turuu qabdi jedhu dhaloonni Itoophiyaa aarsaa isaan kafalan kan ilaallu ta'a jechuudha. But garuu leessanii kana mata duree leessanii amma ilaallu deemnu kana yeroo finne kan nuti understand goonu kun kan boqonnaa kana keessatti kan jalqaba laalle inni learning outcome jedhu kun konseptiin sadeen kun kan boqonnaa kana qofa keessatti ilaalle jechuudha. But garuu kan boqonnaa kaan keessatti ilaalle kan boqonnaa leessanii jechuun toopikii specific ta'e kan ilaallu deemnu. The long distance trade
and the people's interaction in Ethiopia in 19th centuries. Daldala karaa dheeratii fi yookaan daldala amna fagoo deemanii daldalaa turanii fi walitti dhufeenyi Itoophiyaan jaarraa 19ffaa keessa jechuun jaarraa 19ffaan ka'ee galuu akkuma isin ture bara 18 duwwaa duwwaarraa. Baroota kanarraa haga bara 19 duwwaa duwwaatti jaarraa 19ffaa jedhama. Haga bara 19 duwwaa duwwaa bara 1899 jechuudha. So bara kana keessatti walitti dhufeenyi Itoophiyaan ture haga akkamiin ibsama kan jennu ni ilaallaa jechuudha. But then after we addressing this point is we are going to be continuing the power rivalry and the consolidating the central government in 1855 up to 1913. Aangoo irratti wal dorgommii aangoo qabachuuf taasifamaa ture ilmaan mootiitii fi yookaan sanyii mootii jidduutti akkasuma mootummaa giddu galeessaa cimsuudhaaf bara 1855 bara impeerar mootiin impeerar Teediroos aangootti dhufeerraa after as the battle of the Resge up to 1913 haga bara 1913 impeerar Minilik Inxooxxootti as keessatti bara kana keessatti wantoota itti ta'anii ilaalaa jechuudha. The territorial expansions and the disappearance of local state. Akkasuma babal'ifannaa daangaa fi akkasuma isteetiiwwan naannoo sana turan for example like Gibee, Kafaa as well as isteetiiwwan xixiqqoo kan uummata naannoo tajaajilaa turan mootummaan sentraaliin balleessuudhaan haala ture kan ilaallu ta'a jechuudha. And the external relation and the challenges. External hariiroo alaatii fi challenge hariiroon alaa sun fide for example kan akka Adawaa Tiriitii irratti illee yeroo yookaan waliigaltee Adawaa irratti illee afaan Amaariffaatii fi afaan Xaaliyaaniitiin artikelii 3 fi artikelii 7 kan yeroo sanitti dabsuudhaan afaan Xaaliyaaniin jallisuudhaan afaan Amaariffaatiin osoo hin taane Xaaliyaaniitiin fi afaan Amaariffaatiin wal haalli barreeffamaa fi akkaataan ibsamaa wal dhabuudhaan yeroo itti uummata Itoophiyaa uummata Afrikaa disiif godhaa turanii sobaa turanii jechuudha. Yookaan karaa kanaan biyya tana qabachaa jiru. As well as we are going to be discussing the victory of Adawaa. Injifannoo Adawaasii kan ilaaluu deemnu ta'a jechuudha. Akkasuma religious doctrinal controversies wal dhabdee dhimma amantii irratti jiru kan ilaaluuf deemnu ta'a jechuudha. And then the birth of Eritrea as Italian colony. Akkasuma akkamitti Eritiraan kolonii Xaaliyaan ta'uu dandeesse kan jedhus ni ilaallaa jechuudha. The power struggle among the ruling elites. Aangoo irratti wal lolu yookaan wal jibba aangoo irratti hooggantoota yookaan sanyii mootii jidduutti bara 19 duwwaa jaha haga bara 1935 yeroo itti Xaaliyaan dhuftee Itoophiyaa weerarte kan ilaalu ta'a. As well as the Italian aggression in the patriotic resistance the course of the war. By the way, jibba Xaaliyaan Itoophiyaa irratti qabaataa turtee fi akkasuma ittisa gootonni Itoophiyaa firaatanii fi ka'umsa jibba Xaaliyaanii kanaatii fi akkasuma koorsi bakka lamatti qoodamuu isaa koorsi jechuun qoodaminsa waraanaa jechuudha. Then kan nuti ilaallu key concept boqonnaa kanas kan ilaallu ta'a. Leessanii tokkorraa kan eegallu leessanii kana kan ilaallu ta'a jechuudha. Kanas konseptii adda baafatu qabdantu jira. Inninis competency kan jedhu akkuma boqonnaa tokko keessatti isin hojjedhee ture sanii fi akkasuma brainstorming questions waan rabbiin isin jaa intransin by the way kana keessaa bahuu hin danda'u. Kana keessaa wantoota gaafuma kanaa dhufa malee kanaan ala bahuu hin danda'u jechuudha. Kanaan ala bahee hin dhufu qormaata. It is very simple entrance exams. But you must be understanding the concept of history. History konseptii hubachuu barbaada. History konseptii hubachuu barbaada malee nu ulfaatu jechuudha. Garuu osoo hubatiin kan hiikti yoo ta'e si nyaatuu danda'a jechuudha. Today topics is the factor for the rivalries of the long distance trade. Factors sababa yookaan wantoota daldala daandii dheeraa yookaan daldala karaa dheeraa sanirratti akka biyyoonni fi isteetiiwwan adda addaa akkamitti wal dorgomuudhaaf sababoota isaaniif akka wal dorgomaniif sababa ta'e jechuudha. Wantoonni akka isaan isteetiiwwan adda addaa daldala kanarratti wal dorgoman wanti sababa ta'e factors san ilaaluu deemna jechuudha. Well, akkasuma
The establishment of the monarchical systems among the southwestern Ethiopia regions, particularly the rise of 5 Oromo kingdoms of the Gibe region, was one of the factors that contributed to the revivals of long-distance trade and the reappearance of northern Ethiopian merchants in Gibe regions. Hundeeffamni duraan uummanni Oromoo sirna gadaatiin bula. Sirna gadaatiin bula. Garuu mootota sanyummaadhaan deeman, sanyii isaaniitiin dhaalchisan Abbaa Jifaar fakkeenyaaf yeroo inni du'u ilmi Abbaa Jifaar isa kan biyyeetti fufeera. Haala biyyoota lixaatiin sirna monarkiin biyyoota lixaa kibba dhiyaa Itoophiyaatti yookaan kibba dhiyaa naannoo Oromiyaa keessattuu ammoo mootiiwwan shanan Gibee jedhamuun kan beekaman sun uumamuun suni sababa faaktarii tokko ture jechuudha. Akka revival jechuun long distance trading deebi'uudha sababoonni akka long distance daldalli karaa dheeraa kun akka deebi'u. Daldalli karaa dheeraa kun yeroo mootummaa xiqqoo kana badee ture. By the way badee ture. Akka isaan deebi'aniif sababni maali kan jedhu. Revival jechuun deebi'uu jechuudha. And the reappearance of the northern Ethiopian merchants in the Gibe regions. Akkasuma daldaltoonni warra kaabaa kan kaaba Itoophiyaa kanneen akka daldaltoota hedduu jira. Amaaraa jira, Oromoo jira, Kafaa jira. But the northern kan jennu Amaaraa ni jira, Armeeniyaan ni jira, Juushillee jiraachuu danda'a. As well as Tigraayillee jiraachuu danda'ani. Namoonni northern merchants jedhaman kun kanneen akka by the way kanneen irraanfadhe kanneen akka Orgobbaa merchants fa'aa jira. Daldaltoonni suni naannoo Gibeetti argamuun isaanii akka long distance trading deebi'u sababa guddaa ture jechuudha. At the beginning of 19th century, there were intense regional feudal wars that could be obstacles to the smooth conduct of trade. Jalqaba jaarraa 19ffaa naannootti waraana feudaalaa kan jedhamu waraana abbootii lafaa jidduutti gaggeeffamaa ture. Haalan waraanni hammaataa waan ture. Daldala danqaa ture jechuudha. Obstacles means to be hinder means wanta gufuu isa gufachiisaa ture jechuudha. Wantoota akka qoraattitti akka daldalli kun qixa sirriitiin hin gaggeeffamne sababa ta'aa ture jechuudha. Although the trade was apparently unstable and unsafe for the smooth conduct of commercial activity. Akkasuma yeroon regional feudal warring jiru sun yookaan waraanni naannoodhaan isteetiiwwan sababa waraana feudaalaa waraana abbootii lafaa jidduutti gaggeeffamaa ture saniin tasgabbii kan hin qabnee fi nageenyummaan isaa kan hin mirkaneeffamne yookaan sirni daldalaa bifa nageenyummaa qabuu fi bifa tasgabbaa ta'een akka hin gaggeeffamne ta'ullee the trade improved from time to time. Daldalli dhawaa ta'e yookaan yeroo yerootti fooyya'aatuma deemee jechuudha. This was probably because of the relative improvement of the political conditions along the Red Sea coast after Egyptian conquest of South Arabia at the beginning of 19th century. Kunifi tarii sababni kun maali? Kana kan dhufu qormaatarraa maaliifi daldalli yookaan daldalli osoo regional feudal warring jiru maaliif daldalli dhawaatan fooyya'aa deemee jennee kan ilaallutti sababni maali? Dhawaatan sirni poolitikaa daldala yookaan galaana diimarra jiru fooyya'uu isaati. Sirni siyaasaa fooyya'uu isaati. Kunis kan fooyya'e sababa Ijiptiin kibba Arabiyaa yeroo jalqabaatiif jaarraa 19ffaatiif yeroo jalqaba jaarraa 19ffaa keessaa sababa Ijiptii kibba Arabiyaa jechuun by the way bakka amma Yaman jedhamtu kana seenaa keessatti naannoo kana qabachuudhaan akka yookaan daldalli fooyya'uu dhawaatan fooyya'uuf gumaachee jira jechuudha. The new political development along the Red Sea coast and the Arabia turning of the 19th centuries strengthened peace, order, and increasing in the importance of Red Sea very important channel to the trade. Akkasuma sirni siyaasaa fooyya'uun kun sababa sirni siyaasaa galaana diimaa irratti fooyya'ee fi akkasuma biyyi Arabiyaa jaarraa 19ffaa keessa nageenyummaa argatteen tartiib yookaan
barbaadamummaan barbaachisummaan galaana diimaa baay'ee daldalaaf baay'ee mijataa ta'uudhaan uummanni isteetiiwwan addunyaa hedduun galaana diimaa baay'ee barbaadaa turan jechuudha. Well, trade routes and market centers giddugala gabaa yookaan karaa daldalaatii fi giddugala daldalaa yookaan magaalaawwan daldalaa kan jedhu ni ilaalla jechuudha. One of the main caravan trade routes starting from the Gibee regions and led to Asandabo in Kuduru Eastern Wallagga. Karaan daldaltoonni karaa dheeraa itti daldalaa turan tokko inni ijoo fi inni beekamaan kan naannoo Gibee region irraa ka'ee karaa Asandabo karaa dhiha yookaan dhiha osoo hin ta'in baha Wallaggatti kan jiru Asandabo Horroo Guduruu Wallaggaa jechuudha. Horroo Guduruu Wallaggaa namoonni naannoo san jiraatan beekuu dandeessanii baay'ee keessa beekullee dhiisuu hin danda'a. Kan naannoo Gibee riijinii irraa ka'ee karaan jalqabaa daandiin jalqabaa karaa Eestarni Wallaggaa karaa dhiha Wallaggaa karaa baha Wallaggaa nama geessu karaa san ture jechuudha. Asandabo market was an important place which served the point of contact for the people between the Abbay and the Gibee river valleys. Magaalli Asandabo kan jedhamtu kun giddugala barbaachisaa bakka itti uummanni hedduun uummanni Itoophiyaa keessatti argaman kun hedduun isaanii isaan laga Abbayyaa jidduu fi laga Gibee jidduu jiru uummanni kana jidduu jiruu fi uummanni daldalaa naannoo kana lamaan jidduu jiru bakka itti wal quunnamu kontaakti bakka itti wal godhu ture jechuudha. Bakka itti walitti dhufuudhaan haala hawaasummaa isaa gaggeeffataa ture ibsaa jechuudha. From Asandabo, the product of southwestern Ethiopia found their way to Basso in Gojam. Erga Asandabo dhufee booda karaa oomishni kibba dhiyaa Itoophiyaa kanneen akka warqee, daayimandii fi wantoonni adda addaa kan akka meetii wantoonni adda addaa kuni erga asitti oomishni kun karaa middeema karaa Baasoo Gojam keessatti kan argamtu magaalaa Baasoo jedhamutti daandiin kun nama geessaa jechuudha. Akkasuma the Baasoo market which is located immediately northern of the Abbay river was very important meeting for the place for the merchant who come from different parts of Ethiopia. Magaalli Baasoo kuni yookaan magaalli Baasoo kan Gojam keessatti argamtu kun kaaba bishaan Abbayyaa yookaan bishaan laga Abbay Oromoo mormor jedhanii bishaan laga mormor kaaba laga kanatti kan argamtu yoo ta'u bakka murteessaa fi bakka daldaltoonni Itoophiyaa karaa kamirraayyuu dhufanii itti wal argan turan jechuudha. Muslim and Christian merchant from Tigray. Daldaltoonni Musliimaatii fi daldaltoonni Kiristaanaa Tigray irraa Gondar, Walloo, Shawaa akkasuma different part of the present Oromia region south of the Abbay river. Akkasuma bakka amma Oromiyaa region jedhamtu kan laga mormor kibba laga mormoritti argamtu kun hundi namoonni daldaltoonni kun hundi kan isaan itti wal gahan Baasoo market place dha jechuudha. Baasoo market place. Well, from the Baasoo irraa one group of merchants proceeds to Derita in Gimdir then to the Gondar. Baasoo irraa daldaltoonni kan isaan yaa'an karaavaan jechuun maali? Akka namoonni isaan hin saameef daldaltoonni yeroo gamtaan deeman jechuudha. Daldaltoonni kunneen adeemsa itti fufuudhaan Baasoo irraa karaa Daarittaatti kan argamtu Gimdir ammaa keessatti kan yoo ta'u san booda karaa Gondaritti daandiin sun kan geessu jechuudha. As Gondar sanirraa immoo the route was divided into two. Daandiin daldalaa kuni karaan kun bakka lamatti qoodama. One of the routes led to the southern through the Matamma. Daandiin bakka lamatti qoodama. Karaan daandii inni tokko karaa Matammaa geessuun Matammaadhaan immoo Suudaan geessuun Suudaan irraan karaa biyyoota alaa biratti illee ergamuu danda'a jechuudha. While inni kaan ammoo the other went to the Matsawwaa via Adawaa. Inni kun ammoo karaa Matsawwaa yookaan buufata doonii Matsawwaa deema. Eessaa keessan ba'e magaalaa naannoo ammaan tana Tigiraa keessatti argamtu Adawaa keessan ba'e jechuudha. From Baasoo, the merchants of Shawaa proceed to the Ankobars.
akkasuma baasoo Gojjam amma jaamtu kana keessarraa daldaltoonni shawaa karamitti karaa Ankoobaritti illee ni socho'an jechuudha yookaan karaa Ankoobaritti illee Waahil Walloo meeshaanti yookaan daldaltoonni warra shawaa kun karaa Ankoobaritti illee ni daldalani jechuudha. Ankoobar jechuun shawaa keessatti kan argamtu bakka dhaloota Impeerar Minilik jechuudha baay'isawwe. Waahil the Walloo merchants went to Hausa and then to the port of Tajura and Obbo. Daldaltoonni Walloo kan jedhaman kun ammoo meeshaa magaalaa Basoo kanarraa fiduudhaan karaa Hausaa jechuun naannoo bakka bara 18 bakka itti Impaayirri Hararii bakka itti bayyanatee deebi'e jechuudha. San booda poortii yookaan giddugala buufata doonii Taajurraa fi Obbok bakka amma Jibuutii keessa jedhamu Jibuutii ammatti argama. Bakka sanitti illee geessaa turan jechuudha. Karaa saniin Hausaa keessan bahuudhaan san booda Taajurraa fi Obbok keessan bahuudhaan karaa biyyoota alatti ekspoortii godhaa turan jechuudha. Well, Baatii and Ancorra was very important market centers in Wallo. San keessa Baatee bakka amma jaamtu Walloo keessatti kan argamtuu fi Ancorraa bakka daldalaa beekamtuu Walloo keessatti magaalaawwan daldalaa baay'ee beekaman turan jechuudha. Another major caravan routes that originated from the Gibee region followed the northeast direction to the Sodo market in the Gurage lands. Akkasuma karaan guddaan daldalaa kan Gibee irraa maddu yookaan Gibee irraa ka'ee naannoo kaaba dhiyaatti imaluudhaan san booda karaa kaaba bahaa jechuu biyya soorii baay'isawwee kaaba bahaa jechuun asiin noorzi yoo ta'e asiin eestidha. Kaaba jechuun karaa kanaa jechuudha. Kaaba bahaa jechuun naannoo sanatti imaluudhaan karaa magaalaa Sooddoo naannoo Guraagee keessatti kan argamtu karaa magaalaa sanitti illee imalaa ture jechuudha. The Soddoo market was linked with Ankobar market in Shawaa. Magaalli Sooddoo magaalaa Ankobar kan Shawaa keessatti argamtu wajjin walitti hidhaadha jechuudha. With the emergence and the consolidations of Shawaa Kingdom in 19th century, the caravan route that linked the Shawaan plateau with Harar also revived. Akkasuma argamuu fi mootummaa Shawaa jabeessuudhaaf jaarraa 19ffaa keessa daandiin daldalaa Shawaa plateau fi akkasuma mootummaa Hararillee walitti hidhamuudhaan haalli duraan jiru daran cimuu danda'ee jira jechuudha. Thus, kanaafi Harari merchants began to visiting Ankobar frequently in 19th centuries. Sababa daandiin daldalaa kun walitti hidhamaa ta'eef daldaltoonni Hararii Ankobar kan Shawaa keessatti argamtu yeroo hedduu jaarraa 19ffaa keessa daawwatuu danda'anii turanii jechuudha. The trade routes from Harar went either Zaila or Berbera on the coast of Gulf of Eden. Karaan daldalaa Hararii kuni buufata doonii Zailaa jedhamu yookaan buufata doonii Berbera kan lachuu Somaaliyaa keessatti kan argamu galoo galaan Adeniraan isaan lama kana keessaa tokkoon kan karaa biyya alaatti imalu ture jechuudha. Well, then san booda kan amma ilaaluuf deemnu the trade routes, the principal long distance caravan routes were karaan daldalaa jajjabaa jedhamuun beekamu